Akkam jirtan nagaa ijoollee biyya teenya har'aan tana tiitoraalii wayitiin isinii qopheessee jira. Akka na hordoftan gamanumaan isin affeeraati. Na hordofaa. Innis maali tiitoraaliin keenya kanarraa afaan Oromoo moobaayilii Samsangii keessatti seetingii isaa keessatti afaan Oromoo akkamitti akka aad godhuu dandeenyu isinitti agarsiisaati. Na hordofaa. Jalqaba maal goona seetingii jala dheenaa jecha seetingii keessa erga seenne booda irra ol deemnee jeneraal manaajimentii kan jedhu kana akkaataa seetingii verjinii samsangiitiin waa wal dhabuuf kun verjinii 9 waan ta'eef verjinii masarratti hundaa'a kanuma fedhe ta'uu language kan jedhu seetingii keessan keessa language kan jedhu irra dhaquu qabdanii jecha listii afaan Oromoo sanitti dabaluuf. Kanaaf kan amma warri verjin 9 qabdan jeneraal manaajimentii jala erga dhuftan booda jalqaba irratti language kan jedhutu jira. Language kana tuqxu erga tuqxanii amma afaan lama qofaa jira jechuudha. English USA fi English UK. Afaan Oromoo itti dabaluuf ammoo add language kan jedhu kana jalqaba erga tuqne booda tartiiba qubeetiin afaanonni tarraanii waan jiraniif irra gad deemnaa jecha asitti NOP as lamaan jidduu jiraachuu qaba ture jechuudha. Kan afaan Oromootis Oromoo kan jiru hin jiru amma maaliif Samsangii warra siistamni gara afaan sanitti hin jijjiiramin guututti hide godhee warri joggaa add language jenneen nutti mul'isu kuni warra siistamni guutuun gara afaan sanitti hin jijjiiramin jecha. Kanaaf Oromoo kan jiru mul'isuudhaaf jalqaba gara gubbaarra add language kan jiru fuula dura kana tuqaa sadeen gara mirgaatiin jiru kana tuqna all language kan jedhu kana deebinee tuqna. Kana booda liistii keessaniif dhufaa jechuudha. Tartiiba qubeetiin irra gad deemnee o bira deemna. Orra yoo dhahine Oromoo kan jedhu jira jechuudha. Oromoo kan jedhu yoo tuqnu immoo lamaatu nu dhufa. Itoophiyaa Keeniyaa kan jedhu lamaan isaatu afaan waan walirraa hin fagaanneef kan feetan tuquu dandeessanii amma yeroof Itoophiyaa kan jedhuun tuqaa. Sana booda pop up display gara gadii kanatti dhufa. Keep current and set as default kan jedhu set as default irra tuqna. Sana booda afaan sadeen kana keessa gara jalqabarra dhufeetti nu dabalama jechuudha. Jalatti maal jaa may not be available in some app. Akkana jechuun maali appilikeeshinoota liistii isaanii keessatti afaan Oromootti hiikamee hin jiraanne keessatti afaan Oromootiin hojjetu Ingiliffumaan hojjeta jechuudha. Amma kan Samsangii kun barreeffamoonni kun Ingiliffaarraan jijjiiramne maaliif Samsangii guutuutti afaan Oromootti waan hin jijjiirreef. Akkanatti aad godhuun kun ammoo baay'ina namoota afaan Oromoorraa godhatanii Samsangii ni beeka waan ta'eef gara fuula duraatti irratti xiyyeeffatee akka irratti hojjetu godha. Namni hundi kanarra godhachuu qaba. Kan walitti argisiisu walitti himuu qabna jechuudha akkana godhuudhaafi. Amma erga Oromoo asirratti aad goone booda appilikeeshiniin afaan Oromootti hiikamee jiru hundi awutomaatikaalii gara Samsangii irraa fudhatee afaan Oromoo saniin gara afaan Oromootti jijjiirama jecha. Fakkeenyaaf Zenderaa laallu gara duubatti deebineeti gara duubatti deebinee Zenderaa bannu amma laaluudhaaf awutomaatikaalii jijjiira ofumaan Zender bannu isinis bakka qabdanii bantanii erga jijjiirtan booda bantanii ilaaluu dandeessanii. Amma kunoo yeroo bannu gara gubbaarra seenaa buusii app suuraa muuziqaa jedhee jijjiiree jira jechuudha. Asitti seetingii isaa as bannees afaan hojiiwwan gargaarsaa fi dubdeebii jedhee sadarkaa nuu kenne waa'ee jedhee kaa'ee jira jechuudha. Akkanatti jijjiiruu dandeessanii yeroo san afaan biraallee kan afaan Oromootti jijjiiree jiru awutomaatikaalii jira. Fakkeenyaaf faayila kan jedhu kana yoo tuqnes asitti informaationa storage keenya kaardii jedhee SD
kuufannoo bilbilaa jedhee akkana nutti argisiisaa jechuudha. Barruuwwan e-book jedhee gara afaan oromootti jijjiiree nutti argisiisuu danda'a. Samsungis yoo namni hundi afaan oromoo kan jiru kana defaultii akkasitti kan godhatu taate xiyyeeffannoo itti kennee yeroo gara fuulduraatti gara afaan oromootti akka jijjiiramu irratti hojjetaa jechaadha. Akkasuma namoota keenya warroota ogummaa afaan oromootii fi kan kompiitaraa qabaniif carraa hojiillee banuu danda'a. Namni hundi akkana godhachuu qaba. Maaliif waan yeroo xiqqoo keessatti seetingii keessa inni akkana goonu waan ta'eef baay'ee nutti ulfaatu, waan nu miidhus hin qabu, nu fayyada malee guddina afaan keenyaa gara teeknooloojii fi saayinsii wanta jiruufis baay'ee barbaachisaadha jecha. Waan na hordoftanis galatoomaa. Chaanaalii keenya subscribe godhuun hin dagatinaa. Galatoomaa. Nagaatti.